Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa sagantaa keenya dhama dubbii torbanii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya dhama dubbii torbanii har'a dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyya keenyaa irratti xiyyeeffannee mata dureewwan hedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Mata dureewwan keenyaa wal duraa duuban kan isin biraan geenu ta'a. Isin keessummeessuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaa mata dureewwan keenyaa har'aa tokkoffaan lolli yeroo ammaa TDF fi Eertiraa jidduutti deemaa jiraachuu fi gama birootiin TDF fi mootummaan federaalaa araaraaf jaatanaa jiraachuu isaaniiti. Lammaffaan immoo rakkoo siyaasa biyya kanaa furuudhaaf falli dhumaa ilaa fi ilaameedhaan mari'achuun araaraa fi dhiifama ajandaa ka'umsa wal dhabdee cufanii darbuun barbaachisaadha jechuu itti gaafatamaa paartii badhaadhina Oromiyaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Tasammaati. Sadaffaan tibbanaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Baalee daawwatanii jiraachuu Maqalee kan turan ergamaan addaa gamtaa Afrikaa fi muummichi ministeera duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin Baalee daawwachuu isaaniiti. Afraffaan immoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ministeer deetaa ministeeraa dhimma alaa Redwaan Huseen sadarkaa ministeeraatti gorsa nageenyaa biyyoolessaa isaanii gochuudhaan muuduu isaanii waajirri isaanii beeksisuu kan laallu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa mata dureen keenya tokkoffaan lolli yeroo ammaa TDF fi Eertiraa jidduutti deemaa jiraachuu gama birootiin immoo TDF fi mootummaan federaalaa araaraaf jaatanaa jiraachuu isaaniiti. Akkasuma lolli TDF fi Eertiraa jidduutti deemaa jiru jabaachuun waraanni Eertiraa Shiraarotti boombii dhoosuun uummanni nagaa du'uu fi miidhamuun gabaafamee jira. TDF fi mootummaan federaalaa yookaan araaraman tahee ammas dubbiin bara mallasaa tan lolaa baadummee sun deebuu mala jechuun xiinxaltoonni sodaa jiru dubbataa jiru. Asirratti pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo maal dubbatanii nu faana ta'a. Adeemsa marii araaraa Itoophiyaaf jecha gaafa Afrikaa irraa bakka bu'ummaadhaan hojjechaa kan jiran pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo marii nagaa buusuuf mootummaa federaalaa fi TDF jidduutti taasifamaa jiru baay'ee suuta deemaa garuu qajeeltoon deemaa jira jedhanii jiru. Obasanjoon turtii BBC Fox on Africa waliin taasisaniin haalli gama nagaa buusitiin har'a irratti argamu kun kan baatiiwwan jahan duraa irraa adda ta'uu isaa kaasanii jiru. Itti dabaluunis akka mataa kootti wanti nu gochuu qabnuu fi kan raawwataa jirru tarkaanfiiwwan amanamaa gareewwan lamaan biratti cimsanii itti fufanidha kan jedhan itti gaafatamaan gamtaa Afrikaa kun sochiiwwan dhiyeessii deeggarsa namummaa daangaa malee Itoophiyaa keessatti bakka barbaachisu hundatti akka qaqqabuu danda'uuf hojjechaa jirraas jedhanii jiru. Akka Obasanjoon jedhanitti labsiin dhukaasa dhaabuu gargaarsa namummaaf jecha kana dura taasifameera. Kana ammoo gara dhukaasaa dhaabutti qabatamaan irratti waliif galame ceesisuuf hojjetamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Qabxiin keenya inni lammaffaan rakkoo siyaasa biyya kanaa furuuf falli dhumaa ilaa fi ilaameen mari'achuun araaraa fi dhiifamaan ajandaa ka'umsa wal dhabdee cufuun darbuun barbaachisaadha jedhu itti gaafatamaan paartii badhaadhina Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa. Obbo Fiqaaduu Tasammaa marii biyyoolessaa yeroo dhiyootti gaggeeffamu keessatti hirmaachuuf qophii barbaachisu hunda taasisuu milkaa'ina isaaf gahee nurraa eegamu ba'uu akka qaban kan dubbate yoo ta'u waggaa tokko duraa obbo Fiqaaduu Tasammaa siyaasa biyya kanaaf fala kennuu kan dandeenyu yoo waraana bilisummaa Oromoo shanee balleessine qofa jedhee ture. Shanee balleessuun akkuma qurxummii galaana keessaa funaannee fixuun waan hin danda'amneef falli galaanicha goggogsuudha jechuun isaanii yaadatama. Baatii lama dura shanee ji'a tokko keessatti ni barbadeessina jedhanii caffee fuulduratti dhaadhatanii kakachaa turan. Haa ta'u malee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhuma irratti amma ergaa badii guddaa raawwatanii booda
furmaatni ilaa fi ilaameedhaan marii malee rakkoo biyya kanaa furuu hin danda'amu ejjannoo jedhu fidanii jiru. Dhugaan afaan qaban funyaan hin baate akkuma jedhamu warri kaleessa Oromoo nagaa dhorkee sabboonummaan Oromoo gandatti galche jedhaa turan har'a garuu mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa sabboonummaan sadarkaa guddina siyaasa dinagdee saba tokko irra gahee tarkaanfataa deemaa jira jedhan. Sadarkaan guddina sabboonummaas Oromoos bifuma kanaan hubatama jedhee jire. Haala qabatama guddina siyaasa Oromoo amma irra jiru sabboonummaan Oromoo waa sadii taasise. Isaanis ummata Oromoo barnootaa fi teeknooloojiin gawomsuu, dorgomaa taasisuu, dinagdeedhaan humneessuu fi sirna cimaa hin raafamne gonfachiisee jira jedha. Qabxii kennaa sadaffaadhaan tibbana ministeerri muummee Abiy Ahmad Baalee daawwatanii turan. Maqalee kan ture ergamaan addaa gamtaa Afrikaa akkasumas muummichi ministeera duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny isaan waliin ta'uudhaan Baaleen daawwatanii turan. Baaleef Soofumar warqiidha. Oromoof immoo seenaa eenyummaa isaati. Itoophiyaaf qabeenya, Afrikaaf fakkii addaati jedhanii jiru muummichi ministeera Itoophiyaa. Waa'ee daawwannaa isaanii miidiyaadhaaf kan dubbatan muummichi ministeera Abiy Ahmad walakkaa gaddeera walakkaa ammoo gammadeera jechuun deebisee jira. Maaltu gadda itti ta'e kan jedhu mee waan waliin ilaallu ta'a. Ergamaa addaa Afrikaa United kan gaafa Afrikaa Oluseejoo Obasanjoo waliin godina Baalee kan daawwatan muummichi ministeera Abiy Ahmad naannichi bu'uura misoomaarraa dagatamtee turuu isii gaafii akka itti ta'e dubbatu. Waraana waliinii Itoophiyaa karaa nagaan xumuruuf hooggantoota TPLF waliin Tigraayitti irra deddeebiidhaan marii gaggeessaa kan turan Obasanjoon gama isaaniitiin daawwannaa isaanii godina Baaleetti gammaduu fi ajandaa waraana cufanii misooma irratti deebi'uu akka qaban dhaamanii jiru. Qabeenya uumamaa misooma qonnaa fi hawwataa turizimii godina Baalee ergamaa addaa gaafa Afrikaa Oluseejoo Obasanjoo waliin kan daawwatan muummichi ministeeraa Baaleen adda jechuun dinqisiifatanii turan. Paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee misooma qonnaa fi holqa Soofumar daawwachuu isaaniitiin gammachuu fi aariin akka itti dhagahame himanii jiru. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti hanga ammaa bakka miidhagaa akkasii arginee akkamitti misoomsuu dhabne kan jedhu baay'ee nama aarsa. Na dhukkubaas oole garuu amma booda abdii natti horee jira jedhan. Soofumar misooma biyya kanaa galii guddaa irra argatti. Muummichi ministeeraa akka jedhetti hanga ammaa bakka miidhagaa akkanaa argee akkamitti misoomsuu dadhabne kan jedhu baay'ee nama aarsa jedhee jira. Na dhukkubaas oole garuu amma booda abdii natti horaas jedha. Soofumar misoomnan biyyi kun galii guddaa irraa argatti. Seenaan keenyas ni baha. Warri nu tuffatan eenyummaa keenya hubachuu danda'u jechuun naannicha misoomsuudhaaf xiyyeeffannaa akka kennan dubbatee jiru. Holqa Soofumar wayita daawwatan ammoo naannichi hawwataa turistii dinqisiisaa ta'uu himanii akka misoomuuf gahee isaanii bahuun doolaara 10,000 akka arjooman himanii jiru. Israa'elitti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman Yerusaalemiin daawwatu. Dhugaa dubbachuuf hanga Soofumar hin ga'u jedhan. Biyya Tarkittis akkasuma wanti daawwatamu hedduutu jira. Addunyaa guutuutti hanga ammaa waan hin arke keessaa akka Soofumar argee hin beeku jechuun haasawaa isaanii goolabanii jiru. Qabsoo Oromoon itti dadhabee fi dhumaatii uummata Baalee hongeen waggaarraa waggaatti dhumaa jiranii fi falli mootummaan kaa'e tokkollee hin jiru. Ajandaa jijjiiruuf akka har'a haarawaa Baaleen argeetti yoo fakkeessuu fi albuuda biyyattiin qabdu maqaa misoomaatiin saamuuf karoora baafameedha jechuun xiinxaltoonni hedduun imala muummicha ministeera Abiy Ahmad kana qeeqaa jiru. Qabxiin keenya inni afraffaan ministeerri muummee Abiy Ahmad ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Redwaan Huseen sadarkaa ministeeraatti gorsaa nageenyaa biyyoolessa isaa gochuudhaan muuduu waajirri isaanii beeksisee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmad bulchiinsa isaa keessatti wal shakkii fi sodaan guddaan waan uumameef aangaa'ota amanamoo isaaf tahan akkasuma hedduu irraa amantii dhabuudhaan iddoo isaanii jijjiiruu fi aangoo irraa kaasaa jiru.
Kanuma wal qabatee pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Gadduu Andaargaachoo kana dura gorsaa nageenya muummicha ministeera Abiy Ahmed ta'anii tajaajilaa turan aangoorraa kaafamanii jiru. Ambaasaadar Redwaan Hussein lola Tigraayitti eegalamee wal qabatee kanneen duraantummaadhaan miidiyaaf odeeffannoo kennaa turan keessaa tokko waan ta'eef gorsaa dhimma tikaa fi nageenya muummicha ministeera Abiy Ahmed ta'anii Gadduu Andaargaachoo bakka bu'uudhaan muudamanii jiru. Obbo Gadduu Andaargaachoo Yohaannis Bawayyaaloo waliin ta'uudhaan shira hedduu mootummaa irratti xaxaa akka turee fi keessa beektonni irraa hubanneerra kan jedhan waajirri muummee kun obbo Gadduu Andaargaachoo immoo torban darbe keessa biyyaa bahuudhaaf yaalii godheen boolirraa of duuba deebisneerras jedhanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa isiniif dabraa kan ture qophii keenya dhama dubbii torbaniiti. Qophii keenya dhama dubbii torbanii irraa asuma irratti goolabna. Torban sagantaa biraa qabannee hanga walitti deemnutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammachaa an qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.